Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii barnoota keenya karaa onlaayinii kanneen hordoftan hundi keessan akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa kan taatan hundumtuu bara haaraa bara 2017 nagaan isin ga'e jecha barri 2017 kun bara nagaa bara araaraa bara itti ifannoo gonfannu nu haa taasisu jecha barnoota kutaa 11ffaa qabadhee dhufeen jira. Egaan barnoota keenya kana gaafa isiniif kenninu yaadannoo qabachaa akka deemtan isin gorsina. Ammas akkuma kanaan dura subscribe, like, share gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti nu barreessuudhaan kan nu jajjabeessus gaaffii yoo qabaatanis koomentii jalatti nu barreessuudhaan haala barnoota keenya irratti qeeqa qabdan yoo jiraate akkasiin nu barreessitan abdii guddaa qabna. Kanaan dura barame egaan qormaan barnoonni keenya irraas qormaatuma kanaan dura barattoonni health saayinsii qormaata isaan qoraman irraati isin shaakalsiisuu itti fufna. Egaan qormaata isin shaakalsiisnu kana kallattiimaan deebi'ee dhufaa otoo hin taane akka sanatti deebi'ee dhufaadhaanidha kan isin qo'achiisuu barbaannu. Kanaaf akkaataa sana wanta dhufuu danda'uuf immoo gidduutti wanta isin gaggaafannu waan jiruuf hanga dhumaatti viidiyoo keenya akka daawwattan isin affeerraa yaadaaf qalbiidhaan akka nu faana isin affeerraa yeroo milkii qabaadhaa turtii gaarii. እንግዲህ በብዛት ሰብስክራይበሮቻችን በብዛት አፋን ኦሮሞ የሚሰሙ ናቸው ብለን ስለገመትን ነው በአፋን ኦሮሞ የጀመርነው። እንደዚሁም አማርኛም ልንጀምር ሐሳብ ስላለን እስቲ ተማሪዎች በብዛት ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የምትከታተሉ ተማሪዎች ከየትም ሀገር ሆኑ ግን ይሄን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወይ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ በቋንቋ ምክንያት ችግር ካለ እስቲ ኮሜንት ስር በአማርኛም እንዲጨመርላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝና ከዛ በኔክስት በሚቀጥለው ፓርት በአማርኛም በተጨማሪ ጀምራለሁ። ከኔ ጋር ሆኑ። Hayyee gaaffiin kuni qormaatuma juunii qoraman keessaa kan fudhatamedha. Qormaanni kunis as bukkeetti akkuma isin ilaalaa jirtan qormaata 14ffaa irratti argamudha. Mee akkasitiin qormaanni kun walumattidha kan inni jiru kan moobaayiliidha wanta ka'eef moobaayiliidha wanta kompiitariidha ka'eef qabadaa hin argamu. Kanaaf gara barreeffama PowerPoint'tti isin gaddareen jira. Innis akkas jira. A 20 years old female patient came to an emergency outpatient unit with severe burn to perineal area. The emergency area was full of other patients and there was no enough space to deliver care as per the patient's need. And the nurse planned to give care and informed the patient. However, the patient was not willing to accept the care. What is the most likely reason for refusal of the planned care? Namni kun egaa akkuma isin ilaaltan namni kun nama umrii waggaa 20dha. 20 years old female patient came to emergency outpatient unit. Isheen kun shamarran umurii 20dha. Isheenis kan isheen dhufte severe burniidhaanidha. Naannoo isheen qaamni ishee gubate immoo severe burniidha yookaan abiddaan gubatteedha kan isheen dhufte yookaan gubatteedha kan isheen dhufte. Naannoo isheen gubatte immoo naannoo perineal areaadha. Perineal area jechuun immoo naannoo reproductive organ ishee naannoo qaama saalaa isheedha kan isheen gubattee dhufte jechuudha. Gaafa gubattee dhufte immoo kutaa kamidha kan isheen dhufte kutaa emergencyidha kan isheen dhufte. The emergency area was full of other patients. Bakka dhukkubsataa kan biraa baay'eetu jira kutaa emergency keessa. Akkuma isin picture irraa gala fakkeenya fudhadheenidha. Picture kana as bukkeedha kan isheen dhufte haa jennu. Fakkeenya ragaa seenaariyoon kunis akka fakkeenyaatti kan inni kaa'e. Kana full of patient'itu jira. Dhukkubsataan baay'eetu jira. Ogeessi fayyaan baay'eetu jira. Ogeessi fayyaa irraa tirree amma kana sodaan qabdu. Garuu full of
full of other patient emergency area full of other patient ida kutaan sun dhukkubsataa kaaniin baay'ee guutamee jira and there is no enough space to deliver care gargaarsa kana deliver gochuuf dhukkubsataa kanaaf gargaarsa kana kennuudhaaf spacing duwwaan hin jiru akkuma isin ilaalaa jirtan maybe akkas ta'uu danda'a akka kanaatti ta'uu danda'a spacing duwwaan hin jiru gargaarsa nama kanaa kennuuf jedhee nama kanaaf gaafa kennuuf jedhan kutaan sun spacing gahaan hin jiru Keri perennial keri kana naannoo perennial area shan gubattee dhufte kanaaf gargaarsa kennuudhaaf gaafa jedhamu spacing duwwaan hin jiru akka isheen barbaadetti akka isheen feetetti jechuudha as per the patient needs akka fedhii isheetti gaa bakki duwwaan hin jiru gaa privacy ishee eeganii kennuufii fi kanaaf the nurse plan to give care and inform the patient plan godhee narsiin yeroo sana ogummaa sana irra ture gargaarsa nama kanaaf kennuuf ture bakka akkasiin sii godhaa jedhee narsii sana dhukkubsataa sana inform godhee dhukkubsataa sana inform erga godhee booda however the patient was not willing to accept the care ta'eyyuu garuu dhukkubsataan sun gargaarsa tinaa kennuuf jettu kana barbaadu jedheen kutaan sun maaliin guutamaadha kutaan sun dhukkubsataa baay'eedhaan guutamaadha spacing gahaan hin jiru dhukkubsataa kanaaf gargaarsa kennuuf dhukkubsataan kun immoo kan inni gubatee dhufe eessadha naannoo perineal area reproductive organii bukkeedha kan gubatee dhufe abiddaan kan inni gubatee dhufe naannoo qaama saalaadha kanaaf kutaan keessatti yaalamuuf jedhu immoo full of other patient ida spacing duwwa spacing free ta'e hin jiru akka fedhii dhukkubsataatti spacing free ta'e argatanii yaaluudhaaf spacing duwwa ta'e hin jiru kanaaf narsiin yeroo sana ogummaa sana irra ture immoo gargaarsa akkasii kennuuf barbaanna jedhee gaafa inni narsii dhukkubsataa kanatti himu dhukkubsataan kun maal jedhee barbaadu jedhee didee kanaaf jedha maalidha kan inni gaafataa jiru seenaariyoon kun what the most likely reason for refusal of the planned care karoora yookaan akkasii goona jedhanii kan isaan ka'an kana dhukkubsataan kun akka inni didu kan taasisee reasoniin maalidha jettee yaadda maal ta'uu danda'a jettee yaadda maaliif didee seenaariyoo kana keessaati dubbii cimtuun eessadha kan isheen jirtu dubbii cimtuun there was no enough space to deliver care as per the patient need iddoo kanadha kan isheen jirtu akka dhukkubsataan barbaadetti gargaarsa kennuudhaaf bakki duwwaan hin jiru ta'eyyuu garuu narsiin yeroo sana ture gargaarsa kennuuf itti himee ture inform godhee ture garuu dhukkubsataan kun fedhii hin qabu kanaaf sababa dhukkubsataan kun dideef sababa isheen gargaarsa naan kennitan jettee diddeef sababa maaliif itti fakkaachuu danda'a mee filannoo jala warra jiran tokko na ilaallu filannoo jalaati afaan oromootti gaafa hiikamu salphaamatti deebiinsaa argamuu danda'a kanaaf filannoo kana bakka biraa deemnee waan diskas goonu hin qabnu jechuudha kanaaf salphaamatti akkasin deebii argataniif mee gara afaan oromootti gaafa gedderaa deemnu salphaamatti namaa gala kanaaf seenaariyoo kamiiniyyuu keessumaa barattoonni qormaata gaafa 8 kaastanii qoramuuf jettan hanga gaafa 10tti qormaanne licensure examine kan jiru sana qoramuuf gaafa jettan yeroo kamitti utaanaan seenaariyoo dura hiikadha seenaariyoo utuu hin hiikatiin gara filannootti hin fiigina gaafa gara filannootti ceetan qormaata erga ta'eeti wantoota nama dogoggorsa wantoota baay'eetu jiru kanaaf seenaariyoo sana wanta inni jechaa jiru wanta inni gaafataa jiru erga adda baafattee booda gara choice'ittidha kanatti deemuu qabdu gara optionii tarraa'ee jiruttidha kanatti deemuu qabdu jechuudha hamma kana wanuma confuse nama godhu tokko hin qabu suuta jettanii qalbiidhaan ilaaltanii attentionii gaariidhaan concentrated taatanii yoo dubbistan salphaamatti understand gochuu dandeessu garuu yaadi keessan iddoo biraatu jiru sodaadhaan guutamtanii seenaariyoo tokko gaafa dhattanii hojjechuuf jettan wantoonni baay'een isin dogoggorsuu danda'u gatii ta'eef of amansiisuu qabdu erga of amansiistanii booda immoo sodaa kamiin erga of keessaa balleessitanii booda of amansiistee bakka biraa yaaduu dhiistee attentionii kee parsantii 100 qormaatarra geessee seenaariyoo sana internalize gochuu qabda jechuudha seenaariyoo sana erga irra deddeebitee ilaaltee booda salphaamatti deebiinsaa sitti argama jechuudha kanaaf dura hiikkachuu qabdu seenaariyoo sana kanaaf gaas bukkeetti kan gaafataa jiru maaliifidha kan isheen diddee naannoo reproductive organii dhagaa perineal area dhagaa kan isheen gubattee dhufte severe burniidhaan kan isheen dhufte gargaaruuf jedhanii didde maaliif waan didde sitti fakkaata the patient prefer to get care from physician other than the nurse kana jechuun dhukkubsattuun kuni doktariidhaan gargaaramuu barbaadde narsii caalaa bakka doktariin naana tajaajilu narsiin barbaadu jettee akkasidha gararraati
Okay. Being immoral, the patient feel that the pain become worse during the care. Dhukkubsataan kun egaa maalidha kan isheen sodaatte jedhaas bukkeetti dhukkubbii qabaa gaafa gargaarsa kennanii dhukkubbiin siiver barnii kana itti hammaachuu danda'a. Kanaaf dhukkubbii kana sodaatteedha kan isheen gargaarsa narsiin kennuuf jedhe kana kan isheen diddee. Caan immoo maal jedha the patient felt that her case does not need the planned care. Maalidha planned kan ta'e ifa miti. As bukkeetti seenaariyoo kana keessatti planned care jedha malee keeriin akkamii akka kennamuufiif jedhu wanti haasa'e tokko hin qabu. Amma siin ittuma iyyuu nuuf maal jedha the patient felt that her case does not need the planned care. Kan isheen barbaaddeef kan kennamuuf jedhee sirrii miti jetteedha kan isheen diddee. Kan isheen yaadaa jirtu maybe her case does not need keeziin isheen gubattee fi inni narsoonni gargaarsa kennuufiif jedhan immoo waliin arguu gatii ta'ee fi kanaaf jetteedha kan isheen diddee. Daan immoo maal jedhaa the patient felt that the caring environment was not convenient. Amma bakka itti tajaajila kennuufiif jedhan environmentiin environmentiin akka kanaadha jedhee fakkeenya isinii fudhadheera gaamma akka kanaadha kutaa emergency keessa dhukkubsataa baay'eetu jira ogeessa fayyaa baay'eetu jira isheen immoo gidduu kanatti qaama saalaa ishee abiddaan gubatteedha kan isheen dhuftee kanaaf ogeessonni fayyaa yeroo sana jiran yookaan narsiin nama kana reproductive organ ishee abiddaan gubatee kana gargaaruuf gaafa jettu hin didde kan isheen diddeef immoo environmentiin sun jedha seenaariyoo sanatti yoo deebine ilaalle maal jedhas bukkeetti Parinal area kan isheen gubattee dhufte emergency area kan isheen dhufte emergency area immoo full of other patient dhukkubsataa kan biraatu baay'atee jira ogeessa fayyaa baay'eetu jira iyyuu kan jedhu hin jiru full of other patient and there was no enough space to deliver care as per the patient need akka isheen barbaaddetti gargaarsa kennamuufiif jedhu kennuudhaafi bakkumti duwwaan iyyuu hin jiru. There was no enough space. Gargaarsumti gochuuf gaafa jedhamu iyyuu haalli mijataan hin jiru jechuudha. Meere dooktariitu narsiitu geetee akkas godheef gargaarsa akkasiinaa kennamuuf jedhee kan kaa'e tokko hin jiru. As bukkee to deliver care gargaarsa tokko kennuu jechuudha. As per the patient need akka dhukkubsataan kun barbaadetti gargaarsa kennuudhaaf bakki mijataan hin jiru. The nurse plan to give care ta'eyyuu garuu narsiin yeroo sana ogummaa sanarra ture plan godhe gargaarsa kana kennuudhaaf. Plan sana booda dhukkubsataatti hime. Dhukkubsataan immoo maal argeera? Kutaa emergency keessa dhukkubsataa baay'eetu jira. Kanaaf as bukkeetti dooktarii naa wayya jettee lakki. Kanaaf kun maalidha jechuudha deebiin ta'u. The patient feel that the pain become worse. Dhukkubbiin itti hammaata jetteedha kan isheen didde lakki kanas hin ta'u. Sababiin isaa gararraati akka isheen barbaaddetti gargaarsa kennuuf emergency maaliin guutuudha jedha dhukkubsataa baay'eedhaan guutuudha. Kanaaf dhukkubbii sana sodaatte miti. Kanaaf biinis deebiin ta'u. Caan immoo the patient felt that her case does not need the planned care. Wanti planned ta'e hin jiru. As bukkee the nurse plan to give care jedha malee keerii isa akkasii kan jedhu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf keerii isa kamiin agarteedha akka dhukkubbiin ishee fi gargaarsi kennamuuf jedhu akka inni walii hin simne akkamitti barte. Kanaaf inni kun deebii mayyuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf the patient felt that the caring environment bakka isaan itti gargaarsa kennan naannoo qaama saalaa ishee kana isheen gargaarsatti argachuudhaaf because naannoo reproductive organ ishee kan isheen gubattee dhufte naannoo reproductive organ ishee kan immoo utuu dhukkubsataan baay'atee jiru reproductive organ isheen kan gargaarsa akka isaan kennaniif sodaa sana akka isheen barbaaddetti spacein duwwaa hin jiru gatii ta'eef kanaaf rakkoon maalidha jechuudha. Caring environment jechuudha. Deebiinsaa daadaa ammas walitti deebinaa gaaffii biraadhaan nu faana ta'a ammas. Ayyee kunis qormaata kan biraadha. Kunis qormaatuma kanaan dura qoraman barattoonni isarraa kanaan sinii fuudheedha sinimatti agarsiisuuf jedhee. This akkas jedha a 45 years old man arrived at the hospital experiencing intense abdominal cramp, vomiting, and a sudden paleless watery diarrhea that resembling rising water for the past 24 hours. During the physical examination, there is sign of cyanosis, sunken eye,
decreased skin turgor, and a weak pulse were observed. What is the priority nursing intervention for this patient? As bukkeetti gaa wanta isin beekuu qabdanii namni kun egaa nama umurii waggaa 45dha. Wanta isin beekuu qabdan as bukkeetti keessumaa narsoonni kan taatan viidiyoo kan ilaalaa jirtan priority nursing intervention kan jedhu yeroo kamittuu qormata keessan keessaan dhibu. Yeroo kamittuu dhibu geettite priority nursing intervention gaafa jennu viidiyoo kanaan duraarratti isiniif ibseen ture. Ammas irra deebi'een isiniif ibsa. Priority nursing intervention gaafa jedhu kiraateriyaa nuti hordofuu qabnutu jira. Wanta nuti hordofuu qabnutu jira. Kanaaf priority kan jedhu jira taanaan callisteen filannoo keessaa filachuu hin dandeessu jechuudha. Amma mee afaan Oromootti hiiknee ilaallu seenaariyoo kana. Seenaariyoon kun gaaffii jiran keessaa baay'ee salphaa kan ta'edha. Innis maal jedha? A 45 years old man arrived at the hospital experiencing intense abdominal cramp, vomiting, and sudden painless watery diarrhea resembling rising water for the past 24 hours. Namni kun nama waggaa 45dha. Hospitaala dhufee hospitaala gaafa dhufe immoo maal himachaa ture? Garaachin hinnaa baay'ee himachaa ture. Vomiting jira. Sadan kan ta'e amma kee amma kan qabu dhukkubbii kan hin qabne namni sun kan ofirratti hin beekne garaa kaasaa bishaan fakkaatutu jira. Sadan kan ta'e peellasiidha. Dhukkubsataan sun ofirratti hin beeku jechuudha. Sagalaan sun garaa kaasaan sun akka inni keessaa nama sana keessaa yaa'aa jiru namni sun ofirratti hin beeku jechuudha. Garaan kaasaa nama sana ammoo maalidha jedha? Watariidha. Innumti iyyuu maalidha kan inni fakkaatu jedha? Raayizii watar bishaan ruuzii kan fakkaatudha. Kunis immoo sa'aatii 24 dura dhagaa kan mallattoo kan nama kana eegale. Gaafa fiizikaalii egzaamaayin godhan immoo dhukkubsataa kana irratti maalidha kan argame? Sign of cyanosis jira. Sankan ayee jira. Ijji keessa bubbu'ee jira. Namni dhukkubsataa gara addaachuutti siqeera. Sign of cyanosis addaateera. Ijji dhukkubsataa keessa bubbu'eera. Sankan ayee jechuun holqii ijaa keessa bubbu'uu jechuudha. Decreased skin turgor namni dhukkubsataa gogaa isaa gaafa qonxooxanii gadhiisan suuta jedheedha kan inni deebi'u. Akka nama fayyaa fluidiin qaama nama sanaa keessaa yeroo dhibu mallattoo agarsiisu jechuudha. Kanumarraa kan ka'een weak pulseetu pulsiin immoo yookaan rukuttaan onnee immoo baay'ee suuta jetteedha kan isheen rukuttu. Wantoota akka kanaadha kan argame nama kanarratti. Kanaaf dhukkubsataa kanaaf priority ati kennituu fi maal isa kamiifidha? Garaa ciniinaa jira, ol baasaa jira, garaa kaasaan jira. Garaa kaasaan sun immoo bishaan ruuzii kan fakkaatudha. Sa'aatii 24 dura mallattoon kan inni eegale. Baay'ee isaan kan ayina skin turgoriin baay'ee decreaseera, weak pulseetu jira. Kanaaf dhukkubsataa kanaaf dursa kanatti kennituuf isa kamiifidha? As bukkeetti gaa wanta isin beekuu qabdan mallattoolee akka kana agarsiisuudhaan kan beekamu dhibeen kun maalidha jechuudha? Koleeraa isa jedhamudha. Koleeraa jedhama. Dhibeen kun koleeraan immoo feekoo oraaliidhaan kan daddarbudha. Feekoo oraal transmitted diseaseedha. Salphaamatti namarraa namatti daddarbuu danda'a. Viibiriyoo koleeraa kan jedhamuunidha kan inni daddarbu. Kanaaf dhibeen kun salphaamatti namarraa namatti tamsa'uu danda'a. Dhibee sana caalaa garuu gara seenaariyoo kanatti gaafa deebinu waa'ee dhibee sanaa baay'inaan haasa'uu caalaa kan gaafatame maalidha? What is a priority nursing intervention for this patient? Priority kanatti kennituuf maalidha? Mee filannoo isaa tokko tokkoon itoo hin ce'iin priority nursing intervention gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Kanaan dura haaseera ammas dirqamadha haasa'uun gatiteef viidiyoo kanaan dura irratti ilaaluu dandeessu. Ammas irra deebiin isin ibsa. Viidiyoonni kanaan dura seenaariyoo kan biraadhaan gati ifeef amma immoo seenaariyoo kan biraadhaan mee seenaariyoo kana jalatti ABCD kana gara sanatti utuu hin deemin dura priority nursing intervention gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Haa ilaallu. Tolee egaa priority nursing intervention gaafa jennu yeroo kamitti utaanaan HOS ta'u, medicine ta'u, nurse ta'u eenyuyyuu waan tokko prioritize gaafa godhu wanta inni hordofuu qabu maalidha? ABC ruleidha. ABC ruliin kun immoo Abraham Maslow hierarchy irratti hundaa'uudhaan Abraham Maslow hierarchy jalaati physical need kan jedhamu yookaan physiological need kan jedhu biological need kan jedhu jira. Sana jalatti ABC rulii kanaanidha kan nuti deemuu qabnu jechuudha. ABCs airway, breathing and circulation kanneen kanaaf dursa kanatti kennituuf eeyyudha jechuudha. Eef kennitaa taane biif kennitaa taane siif kennitaa jechuudha. Kun egaa salphaamatti akka inni yaadatamuufidha. ABC kan jedhameef namni kamiyyuu akka inni hin daganneef. Gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Gaafa jennu airway.
Ensure that the patient airway is clear, not obstructed. Karaan qilleensaa banaadha moo wanti cuqqaala jira? Wanti cuqqaalu maybe mukasii ta'uu danda'a, foreign particle ta'uu danda'a. Karaan qilleensaa daandiin qilleensaa kun cuqqaalameera moo hin cuqqaalamne adda baasi. Yoo cuqqaalameera ta'e dursa this is the top priority. Top priority to kennamaa fi airway takka cuqqaalameera taanaan as keessa wanti ta'e afaan dhukkubsataa keessa jira. Kanaaf dursa maal kennitaaf yoo siin jedhate dursa afaan dhukkubsataa keessaati foreign particle mukasiisa ta'u dhangala'aa kamiin yoo ta'u foreign particle ta'u kamiin yoo afaan dhukkubsataa keessaati qulqulleessuudha kan nuti qabnu jechuudha. Kanaaf priority kan inni kennamuuf dha. Air qilleensa way daandii qilleensaa jechuudha. Daandiin qilleensaa banaadha moo cufaadha kan jedhu isaaf dursa laachuu qabda jechuudha. Top priority kan inni kennamuuf qabu airway fida. Because compromised airway can lead to inadequate oxygenation and can be life threatening. Life threatening jettee zero dhukkubsataa galteetti sorry. Life threatening gaafa jennu lubbuuf kan sodaachisu dhukkubsataan kun tasa dafee si jalaa boqochuu danda'a jechuudha. Inadequate oxygenation jira. Qaamni keenya oxygenii storing godhu ammaaf amma kan inni barbaadu. Kanaaf daqiiqaa murtaa'e booda dhukkubsataan akkas jalaan boqonneef airway dhukkubsataa kana clear gochuu qabda jechuudha. Kanaaf top priority kan inni kennamuuf eenyuufidha jechuudha? Airway dha. B immoo haa ilaallume. B breathing. As said the patient is breathing jechuudha. B breathing gaafa jennu breathing pattern isaa ilaalu. Ensure that the patient is breathing adequately and effectively. Kana gaafa goonu immoo akkamittidhaan immoo akkamitti assess goona respiratory rate assess gochuudha. Depth isaa ilaaluudhaan, regularity isaa ilaaluudhaan, effort isaa ilaaluudhaan, as well as listening abnormal lung sound yoo jiraate ilaaluudhaan. Breathing B rakkoo sanaa yoo qabaate immoo rakkoo breathing yoo qabaate dafiitii lammaffaarratti gargaarsa nama kanaaf kenni. Sadaffaarratti gargaarsa kan kennamu eenyuufidha? Circulation. C circulation. Evaluate the patient circulation. Circulation gaafa jennu wantoota baay'eedha kan inni of jalatti qabatu. Circulation gaafa jennu baay'een keessan maybe waan tokko qofaa fudhattanii ilaaluu dandeessu. Waa'ee heertii qofaa, waa'ee heertii qofaa miti. Waa'ee pulse rate, waa'ee blood pressure, capillary refilling wantoota kana sadan of keessatti qabata jechuudha. Pulse gaafa jennu waa'ee heart rate, rukuttaan onnee jira moo hin jiru yoo ta'e gargaarsa sadaffaarratti kennuufii qabna. Airway garuu as bukkeetti gaa yoo namni sun cardiac arrest hidhate CAB dha kan nuti kennuu qabnu dursa circulation fidha jechuudha. Namoota cardiac arrest ta'aniif CAB dha kan nuti deemnu jechuudha. Namoota keezii cardiac arrest hin taane immoo ABC dha kan nuti deemuu qabnu. Kanaaf circulation gaafa jennu blood pressure dhukkubsataa akkam ta'e gadi bu'aadha. Moo ol ka'aadha. Dursa nama kanaaf kennuuf gaafa jennu sadaffaarratti gaafa gargaarsa kana kennuuf jennu blood pressure dhukkubsataa keenya ilaala. Capillary blood pressure gaafa jennu blood pressure karaalee adda addaa ilaalamuu danda'a. Pulse dhukkubsataarree ilaaluu qabna. Pulse dhukkubsataarree bakka 9tu jira. Bakka 9 kana keessaati temporary akaasne pulse akaasne hanga dorsal pedisitti bakka 9tu jira. Bakka 9 kanarraati ilaaluun hin danda'ama. Capillary refilling gaafa jennu immoo akka kanatti jechuudha. Nama kana qeensa isaa qabne gaafa gadhiisnu deebi'ee dhufee guutuu refill gochuu capillary jechuudha. Refill deebi'ee guutuu capillary jechuudha sana ilaaluu. Ensure that the blood circulation effectively to all part of the body. Amma ABC kana erga ilaalleeti gara scenario keenyaatti gaafa deebinu gara scenario keenyaatti gaafa deebinu dhukkubsataan kun cardiac arrest miti garaa kaasaadhaanidha kan inni mana yaalaa keenya dhufe garaa kaasaadha garaa ciniinaanii vomiting qaba painless watery diarrhea koleeraa gaafa jedhamu kaa dhukkubsataa koleeraadha. Koleeraan immoo baay'ee daftee nama ajjeesuudhaanidha kan isheen beekamtu. Nama kana dafneen gargaaruu taanaan tasa lubbuun isaa nu jalaa darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf dafneedha kan gargaaruu qabnu. Namni kun sadan painless watery diarrhea vomiting qabatee jennaan dhangala'aan isa keessa jiru maal ta'edha jechuudha. Garaa laatti beeraa jechuudha. Akka scenario akka ABC rule discuss goone deebinetti immoo jalqaba eenyuuf gargaarsa kennuu qabna jenne. Airway clearidaayi. Dhukkubsataan kun amma fakkeenyaaf rakkoo sirna hargansuu haasa'an jiru namni kun as bukkeetti physical examine gaafa godhan sign of cyanosis jira isaan kan ayetu jira decreased skin turgor jira weak pulse jira. Kanaaf dhukkubsataa kanarratti maalidha kan nuti argaa jirru fluid and electrolyte rakkina isaa qabaa jechuudha. Namni kun sababiin isaa
vomiting qaba electrolyte ba'aa jira. Sadan kan ta'e painless kan ta'e watery diarrhea tu jira. Bishaan kan fakkaatu garaa kaasaadhaan vomitingidhaan dhukkubsataan kun rakkoo airway qaba hin qabu, rakkoo breathing qaba hin qabu, garuu rakkoo maali qaba jechuudha, rakkoo circulation qaba jechuudha. Circulation gaafa jennu fluid and electrolyte qaama isaa keessaatti maal ta'e jechuudha garaa alaatti beera. Kanaaf dursa priority kan nuti kennuu fi qabnu eenyu fidare as bukkeetti maal jedha A IV fluid infusion, B positioning of the patient, C antibiotics administration, D stool examination. By the way, as bukkeedhaati yoo ilaaltanitti ta'e deebiinsa ifa baadha. Deebiinsa ifatti beekamaadha. Maal jedha IV fluid infusion. Sababiin isaa maalifidha? IV fluid irra dirqama kaa'uu qabdan. Dhukkubsataan kun rakkoo airway hin qabu. Dhukkubsataan kun rakkoo breathing hin qabu. Dhukkubsataan kun garuu rakkoo circulation qaba. Rakkoo circulation gaafa jennu fluid and electrolyte disturbance qaba namni kun. Karaa vomiting electrolyte jalaa ba'aa jiru, karaa diarrhea fluid electrolyte garaa alaatti jalaa ba'aa jiru. Kana blood pressure dhukkubsataa probability drop gochuu qaba jechuudha. Drop yoo godhe immoo hypotension keessa galaa dhukkubsataan kun tasa lubbuun isaa nu jalaa darbuu danda'a gatii ta'ee fi dafnee dhukkubsataa kanaaf fluid kennee lubbuu isaa hambisachuu qabna jechuudha. Kanaaf dursa kan nuti ilaalluuf maalifidha jechuudha? IV fluid infusion fidha. B position godhi. Position yoo barbaachisayyuu. Position yoo barbaachisayyuu dursa priority miti. Priority kan kennamuuf miti. Kanaaf positioning hin barbaachisa. Garuu dursa hin kennamuuf miti. Fakkeenyaaf dhukkubsataan kun hypotension keessa galee dhufe yoo ta'e, hypotension keessa galee yoo dhufe ta'e, shockii keessa galee yoo dhufe ta'e positioning cibsinu qabna. Positioning kanan dura paartii kanan dura keessatti kanan discuss godhee jira. Achi keessaatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf as bukkeetti position gochuun hin barbaachisa. Garuu priority kan kennamuuf miti. Caanuma maal jedha antibiotics administration hin barbaachisa. Garuu dursa hin kennamuuf. Sababiin isaa antibiotics kana liqimsee dhukkubsataan kun sa'aatii murtaa'e boodadha microorganismii kana kan hin ajjeesu. Vibrio cholera kan hin ajjeesu sa'aatii murtaa'e booda. Amma liqimsee amma daqiiqa 15 gidduutti kan ajjeesuuf miti. Kanaaf daqiiqa murtaa'e gaafa fudhatu dhukkubsataan kun immoo fluid and electrolyte qaama isaa keessaa gara alaatti gaafa ba'aa deemu dhukkubsataan kun shookii keessa nu jalaa galaa. Shookii keessa galee immoo probability du'uun jalaa qaba jetti ta'eef antibiotics hin barbaachisa garuu dursi kan kennamuuf miti jechuudha. Antibiotics hin barbaachisa. Kanaaf doxycycline yookaan immoo tetracycline koleraan kan inni treat ta'u antibiotics hin barbaachisa garuu dursi kan kennamuuf miti. D stool examination. Stool examination hin barbaachisa garuu dursi kan kennamuuf miti. Stool examination maaltu nama kana garaa kaasaa jira? Maaltu GIT dhukkubsataa kana qabatee jira? Sagaraa duukaa maaltu ba'aa jira jedhamee laabiraatooriitti ergamuun hin barbaachisa garuu dursi kan kennamuuf miti jechuudha. Dursi stool examination hin kennamu. Dura dhukkubsataa lubbuu isaa erga baraarte booda dhukkubsataan amma akka kanatti deemee jenna laabiraatoorii ergitee amma laabiraatoorii riizaaltiin boofite amma ogeessi laabiraatoorii maayikirooskooppii jala geessee sagaraa dhukkubsataa kana keessa microorganismii kana barbaadutti dhukkubsataan kun garaa kaasaa vomitingidhaan si jalaa du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa fudhachuu danda'a gatii dhibeen kun immoo salphaamatti daddarbuu danda'a gatii maybe dhukkubsataan baay'een immoo mana yaalaa keessa jiraachuu danda'a gatii hamma dabareen isa ga'utti hamma riizaaltiin isaa ba'utti dhukkubsataan kun si jalaa du'uu gatii danda'uuf dursa kanatti laattee erga dhukkubsataa kana to'attee booda erga vital sign dhukkubsataa kee to'attee booda sagaraa laabiraatooriitti ergita. Kanaaf deebiin inni sirriin maalidha jechuudha. Eedhaa ammas nu faana ta'a gaaffiin itti aanu itti fufa. Tolegaan amma seenaariyoo amma ilaaltan keessatti dhukkubsataan umurii waggaa 45dha. Hospitaala dhufee abdominal crampiidhaan dhufee seenaariyoo kana gaa isuma silaarraati modify godheenidha. Isasuma silaarraa akkasiinis gaafatamuu danda'a gatii ta'eef akkuma isin beektaniifidha. Maaliif baay'een namaa IV fluid malee IV fluidin sun immoo maaliif akka inni kennamu ergitanyaa miti gatii ta'ee fi namni baay'een kanaaf as bukkeetti yoo akkasti gaafatamtanoo isa kamidha jettanii deebistuu kan jedhuun modify godheenidha. Kanaaf egaa namni kun egaa as bukkeeraatee 45 years old man arrived at the hospital with experiencing intense abdominal cramp, vomiting, sudden and painless watery diarrhea that's resembling rising water for the past 24 hours. During physical examination, there is sign of cyanosis, sunken eye, decreased skin elasticity, skin turgor, and a weak pulse were observed. What the first line IV fluid should be given? Yoo akkasti gaafatamtanoo amma dhukkubsataan kun garaa kaasaadhaanidha kan inni dhufee jennee haasofne. Dhukkubsataan kun garaa kaasaadhaa koleeraadha jenne
dhukkubsata diyaariyaadhaan dhufeef immoo IV fluidii isa kamtu baay'ee filatamaadha. Yeroo adda addaatti keessumaa qormaata ta'e irratti argeen ture kana akkasti gaafateen fluidiin baay'ee filatamaa ta'e dhukkubsata garaa kaasaadhaan mana yaalaa dhufe tokkoof fluidiin isa kamtu baay'ee filatamaadha jedha. Kanaaf mee as bukkeetti seenaariyoon sun sanuma ta'e garaa kaasaadha. Isaan kana jira. Skin tarjariin decrease godheera. Weak pulse rate jira. Painless watery diarrhea jira. Abdominal cramp vomiting jira. Diarrheaadhaan dehydrated ta'e dhufe dhukkubsataan. Kanaaf fluidii isa kamiin A normal saline, A normal saline, B ringer lactate, C DW, D DW 10%, DW 5%. Kana keessaati fluidii isa kamtu baay'ee filatamaadha. Maaliif filatamaa immoo ta'e? Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Sendeebiyaa isa filannoo keessa jirudha kan nuti amma irratti mari'annu. Inni filannoo keessatti jiru tokkoffaan normal salaayiniidha. Mee normal salaayinii jechuun maal jechuudha? Normal salaayinii gaafa jennu maal of keessaa qaba? 0.9% of sodium chloride. Parsantiin achi keessa jiru sodium chloride fi waterii maal jechuudha? 0.9 sodium chloride in water. As keessa kan jiru maal qofaadha jechuudha? Sodium chloride qofaatu as keessa jira. Fluidii kana keessa kan jiru sodium chloride qofaadha. Normal saline gaafa jennu 0.9% of sodium chloride qofaadha kan inni of keessaa qabu jechuudha fi wateriidha jechuudha kan inni of keessaa qabu. Kunis immoo yeroo baay'ee kan inni fayyadu fluidii resuscitate gochuuf. Dhukkubsataan dehydrated ta'ee dhufee ittiin gargaaruudhaaf yookaan immoo qoricha kennuuf yoo barbaade dhukkubsataa tokkoof amma fakkeenyaaf qoricha bulbultee dhukkubsataaf kennuu yoo barbaade yeroo tokko normal saline amma fakkeenyaaf yoo fudhatanitti ta'e artusineetiin soodiyeem baayikaarbooneetii fi soodiyeem kiloraayidiidhaan kan inni bulbulamu. Kana jechuun as bukkeetti akkuma inni kaa'ee jiru qoricha tokko ittiin bulbuluuf jechuudha. Kanaaf soodiyeem kiloraayidiif soodiyeem baayikaarbooneetiidhaan kan inni bulbulamu. Kanaaf soodiyeem kiloraayiid kan jennu 0.9% of soodiyeem kiloraayiid kan jennu qoricha ittiin bulbuluuf dhukkubsataa dhangala'aa barbaadu tokkoof ittiin kennuuf yoo dhangala'aa inni kan biraa ganaa kan diskas goonu sun hin jiru yoo ta'e akka opshiniittidha jechuudha. Kanaaf normal salaayinii dhukkubsataa garaa kaasaadhaaf saaxilamee nu bira dhufeefis yeroo itti ajajamu hin jiraata jechuudha. Kan biraan immoo inni lammaffaarra jiru immoo ringer lactateedha. Ringer lactateedha jechuudha. Normal saline gaafa jennu 0.9% of sodium chloride in water jechuudha. Innis water for injection if sodium chloride qofaadha kan inni of keessaa qabu jechuudha. Osmolalitiin isaa isa human blade duukaa baay'ee wal fakkaata. Fluidii ma replace gochuuf kan fayyadu jechuudha. Okay, kan biraan egaa ringer lactateedha. Ringer lactate gaafa jennu immoo lactated ringer kan jedhan jiru. Ringer lactate gaafa jennu inni kunis kan inni of keessaa qabu compositionii isaa yoo ilaalle soodiyeemii of keessaa qaba, pootaasheemii qaba, kaalsheemii qaba, laakteetii qaba, kiloraayidiin watarii qaba. Dhukkubsataan garaa kaasaadhaan gaafa nu bira dhufu immoo fluid and electrolytiin gara alaatti ba'aa jiru gaafa jennu electrolytiin qaama keessa jiru kanneen akka soodiyeemii, kanneen akka pootaasheemii, kanneen akka kaalsheemii, kanneen akka kilooraayidii gara alaatti ba'aa jiru bishaan dabalatee gara alaatti ba'aa jiru jechuudha. Bifa garaa kaasaadhaan yookaan bifa vomitingiidhaan qaama dhukkubsataa keessaatti gara alaatti ba'aa jira jechuudha. Gara alaatti ba'aa jira taanaan immoo maal gochuu qabna jechuudha? Replace gochuu qabna jechuudha. Bakka buusuu qabna jechuudha. Kanaaf ringer lactatein as bukkeetti yoo ilaaltanitti ta'e fluid resuscitation fluidii dhukkubsataadhaaf kennuuf gaafa surgery ta'uu danda'a, gaafa trauma ta'uu danda'a, gaafa biddaan gubatee dhufu ta'uu danda'a. And it is preferred because it's not only provide hydration but also help to restore what? Electrolyte balance. Electrolyte balance nama keessa jiru normal gochuudhaan kan tajaajilu nama keessas kan jiru pootaasheemiin jira, soodiyeemiin jira, kaalsheemiin jira, kiloraayidiin jira. Isaaniin restore gochuudhaaf yoo hir'atanii jiraatan kan isaan hin hir'atu jedhamee immoo shakkamu maalidha? Karaa garaa kaasaaf karaa vomitingii dhukkubsataa keessaa electrolytiin kun gara alaatti tasa ba'uu danda'u. Tasa ba'an taanaan immoo karaa hidda dhiigaa kanatti kennitee electrolytii sana restore gootu eenyudha jechuudha? Ringer lactateedha jechuudha. Kanaaf which is a crucial in cases of significant fluid loss due to what? Due to diarrhea. Kanaaf ringer lactatein electrolytii baay'ee of keessaa qabaachuudha kan dhukkubsataa tajaajilu jechuudha. Toleegaa inni caan immoo maal jedhaa? Dextrose 5% in water jedha.
dextrose 5% in water yookaan immoo DW isa jedhamu jechuudha dextrose water jedhanii waamu ogeessonni fayyaan. Kanaaf inni kun immoo maalidha kan inni of keessaa qabu 5% of dextrose jechuun immoo glucose jechuudha. Maal keessa kan jiru bishaan keessa kan jiru. Percentiin 5 maalidha jechuudha bishaan sana keessaa percentiin 5 maalidha dextrose yookaan immoo glucose kan ta'e jechuudha. Glucose xiqqoo kan of keessaa qabu. Kun immoo maalidha kan inni of keessaa qabu glucose. Maal keessa kan jiru bishaan keessa kan jiru. Kanaaf kun immoo kan eenyuufidha kan inni kennamu to provide calorie glucose dhukkubsataa sanaaf kennuuf jedhame. Can be used in patient who need what? Glucose. Dhukkubsataa glucose barbaaduuf jedhamee kan kennamu jechuudha. Dhukkubsataa hypoglycemic ta'eef kan kennamu jechuudha. Dhukkubsataa hyperglycemic ta'eef garuu kan hin kennamne jechuudha. It's not appropriate for those with certain condition like hyperglycemia yookaan immoo dhukkubsataa DMF kan hin kennamne jechuudha. Dhukkubsataa DMF jedhamee kan hin kennamne. Yoo dhukkubsataan DM insuliinii overdose fudhatee glukoosiin hidda dhiigaa keessa jiru immoo garmalee xiqqaate qorichi kun yeroo itti kennamu jiraata. Fluidiin kun yeroo itti kennamu jiraata jechuudha. Garuu dhukkubsataa garaa kaasaa vomitingiidhaan jiru glukoosii qofaatu gara alaatti ba'a. Deebinee ilaalla. Kanaaf kun egaa kan inni fayyadu dhukkubsataa hypoglycemic ta'ee glukoosii kan barbaaduuf kan kennamu jechuudha. 10% jechuun immoo concentrated kan ta'e jechuudha high calorie kan qabu jechuudha. 5% dhuka gaafa wal bukkee qabnee ilaallu inni kun 10% jechuun persentii 10 bishaan ashagamaa as keessa jiru kana keessaati persentiin 10 maalidha jechuudha dextrosidha jechuudha. Persentiin 10 jechuun glucoosidha jechuudha. Dextrose jechuun glucoosii jechuudha. Kanaaf bishaan kana keessaati bishaan kana keessa jiru keessaati persentiin 10 maalidha jechuudha dextrosidha yookaan glucoosidha. Higher calorie content than DW 5% sana wajjin gaafa bukkee qabnee ilaallu high calorie kan qabu dextrose 10% dha jechuudha. Kanaaf inni kun maalifidha kan inni tajaajilu akkuma isinitti hime is used for needing more glucose yoo dhukkubsataan barbaada ta'e such as those with hypoglycemic or when they require more calorie intake. Glucose baay'ee barbaada taanaan dhukkubsataan yeroo baay'ee gara dhukkubsataan sukkaaraa yeroo itti hypoglycemiaaf saaxilamuun jiraata. Glucose insuliinii overdose fudhate yoo ta'e insuliinii waraanatee ispoortii hojjete yoo ta'e insuliinii waraanatee karaa fagoo deeme yoo ta'e blood glucose level xinnoo drop gochuu danda'a. Gaafa drop godhu immoo dhukkubsataa kana glucose isa normal level keessa geessuudhaaf immoo DW yeroo itti ajajamu hin jiraata jechuudha. Kanarraan kan hafe garuu namoota garaa kaasaa qabaniif qoricha ajajamu miti yookaan dhangala'aa ajajamu miti jechuudha. Gara filannootti gaafa deebinu gaa deebiin ifa baatetti jechuudha. Dhukkubsataan kun garaa kaasaadhaan kan inni saaxilame garaa kaasaadhaaf saaxilamee jira. Poolis baasaa jira. Kana jechuun elektiroolaytiin qaama isaa keessa jiru fluidiin qaama isaa keessa jiru gara alaatti ba'aa jira jechuudha. Elektiroolaytiin immoo elektiriikii nerve systemiif kan tajaajilu kanneen akka pootaasheemii, kanneen akka soodiyeemii, kanneen akka kaalsheemii kiloraayidiin qaama dhukkubsataa kana keessaa gara alaatti ba'aa jechuudha. Kanaaf immoo fluidii as keessa jiran kana keessaati hundumaa kana kan of keessaa qabu immoo eenyudha jechuudha. Ringal lactate dha jechuudha. Ringal lactate akkuma sila jenne soodiyeemii, pootaasheemii, kaalsheemii, lactate, kiloraaidii of keessaa qaba jechuudha. Dabalataan immoo bishaan of keessaa qaba jechuudha. Kana dhannee dhukkubsataaf kennina jechuun elektiroolaytiin baalaansii sana dhannee restore goone jechuudha. Akka inni normaalii ta'u goone. Normaal salaayinii maaf hin kenninu? Normaal salaayinii waan lamatuudha kan inni of keessaa qabu. Innis maalidha? Soodiyeem, kiloraaidii fi bishaanidha kan inni of keessaa qabu. 0.9% baaggii sana keessa jiru soodiyeem kiloraayidiidha. Kanaaf normal salaayiniin kenninu dhukkubsataan garaa kaaseera taanaan akkuma sila jenne pootaasheemiin garaa alaatti beera, kaalsheemiin garaa alaatti beera, soodiyeemiin garaa alaatti beera, kiloraayidiin garaa alaatti beera. Kana replace gochuudhaaf immoo ringal laakteetiitu dhangala'aa amma kana elektiroolaytii amma kana baay'inaan of keessaa qaba gati ta'eef ringal laakteetii kennuufii qabna. DW 5% maaliifidha kan ittiin kennineef dhukkubsataan kun hanqina gulukoosii michi qofaa miti kan inni qabu jechuudha. Dhukkubsataan kun elektiroolayitiitu qaama isaa keessaa garaa alaatti ba'aa jira gati ta'eef elektiroolaytii kana replace gochuudhaaf immoo inni kun gulukoosii qofaadha kan inni of keessaa qabu. Inni gajjallamu concentrated kan ta'e glucose kan of keessaa qabu jechuudha. DW 5% 10% kan inni kennamu dhukkubsataa hypoglycemic ta'eefidha jechuudha. Hypoglycemic kan ta'e qofaaf kan kennamu jechuudha. Kanaan ala yoo kaaloorii dhukkubsataa sana barbaachisudha yoo ta'e immoo yoo ajajameeraaf ta'e immoo glukoosii nama sana keessa jiru blood glucose level isaa randomiidhaan haa ta'u faastiidhaan haa ta'u OGTTdhaan haa ta'u arga adda baasnee booda glukoosiin nama sana keessa jiru baay'ee ol ka'ee jira normal leveliidhaati ol ka'ee yoo jiraate hin kenninuufi gadidha yoo ta'e garuu DW kana kennuu dandeenya jechuudha. Kanaan ala garuu dhukkubsataa garaa kaasaadhaaf hin kennamu jechuudha. Okay, as bukkeetti gaa kanaaf
deebiin inni sirriin maalidha jechuudha? Ringer lactateedha jechuudha. Yoo ringer lactatein qabdan ta'e yoo mee ringer lactatein hin jiru yoo ta'e normal salayinii dhamoo DW dhamoo DW 10% dhamoo 5% dha kan isin laattan jechuudha. Ringer lactatein hin qabdan taanaan second alternative kan ta'e ringer lactatein aanee kan jiru hamma tokko bakka buusuudhaan electrolyte bakka buusuudhaan soodiyeem isa ta'u chloride ta'u water ta'u bakka buusuudhaan kan tajaajilu eenyudha jechuudha normal salayinii. Bakka ringer lactatein hin jirretti kan isin filachuu qabdan seenaariyoo keessatti bakka ringariin hin jirretti normal salayinii. Bakka ringariin jirutti garuu normal salayinii ringer lactate DW 5% jala taanaan garuu kan nuti filachuu qabnu maalidha jechuudha? Ringer lactate. Ringer lactate aanee alternative kan ta'e normal salayinii. Galatoomaa ammas nu faana turaa gaaffii biraadha walitti deebina. Ayyee amma immoo baayoostaatiidha. Qormaanni kun kanaan dura jaanuwaarii bara 2016 keessa kan isaan qoramanidha. Innis baayoostaatiidha. Measurement of central tendency keessaati. Gaaffii tokko irratti kan inni gaafate garuu waan biraadha kan inni fakkaatu. Mee qormaanni kun akkasitti argamuu gatii hin dandeenyeef gara PowerPointiitti akkasitti qayyareen jira. Innis akkas jedha. Nurse working in an adult emergency OPD observed 6 individuals who developed hepatitis disease. The incubation period of each affected person were 29, 31, 24, 29, 30, and 25 days. Calculate the mode of hepatitis A. Sorry, as bukkeetti develop hepatitis A capital A dhaan fudhadhaa ishee kana gaafa barreeffamu dogoggoreedha. Asirraas akkasumaanidha kan inni jiru. Akkas bukkee yoo ilaalle hepatitis A jedhas bukkeettisi. Kanaaf sanumarra gaafa barreessu A small godhinidha dogoggoreenidha. Sorry, kanaaf okay. Kanaaf egaa calculate the mode of hepatitis A incubation period in this scenario. As bukkeetti egaa baay'een keessan waan isin yaaddan waan biraadha egaa amma as bukkeetti yeroo seenaariyoo kana agartanii hepatitis A maaliin darbaa gamitti ittisna qorichi isaa maalidha incubation periodiin isaa hammamidha waa'ee mallattoo isaa waa'ee lab investigation waa'ee qorichaa maalii dhiphattu sin waa'ee hepatitis A virus miti kan inni gaafataa jiru. Seenaariyoon kun sobee maaliin qabsiisedha kan inni dhufe hepatitis A virus jedhee incubation periodidhaan qabsiisee fide malee sana miti kan inni gaafataa jiru jechuudha. As bukkeetti maal jedhaa jira? Calculate afaan Oromoodha yoo hiikne a nurse working in an adult emergency OPD observed 6 individuals who developed hepatitis A virus disease. So a nurse working in adult emergency OPD nursiin adult OPD emergency hojjetu tokko dhukkubsataa 6 warra hepatitis A virusii qabame tokko maal godhe jechuudha observe godhe sanumarraa ka'uudhaan incubation period for each affected person namoota tokko isaanii warroota hepatitis A virusiidhaan dhukkubsatanii incubation period isaanii tarreesse. Kan immoo akkamitti tarreesse inni tokko 29 incubation period isaa inni tokko 31 inni tokko 24 inni tokko 29 inni tokko 30 inni tokko 25. Incubation period jechuun immoo maal jechuudha namni tokko dhibee tokkoof saaxilamee hanga mallattoo agarsiisutti guyyaan jiru incubation period jedhama. Incubation periodiin tokko immoo nam tokko dhibee tokkoof saaxilamee microorganismiin sun qaama nama sana keessatti wal horee maal jedhee isa booda inflammatory response erga stimulate ta'ee booda sana booda mallattoo agarsiisuu jalqaba. Kanaaf hanga mallattoo agarsiisutti guyyaan jirtu maal jedhamti? Incubation period jedhamti. As bukkeetti immoo incubation period miti kan inni isin gaafachuu barbaade. Sobee incubation period jedhee malee waan biraadha kan inni isin gaafachaa jiru. As bukkee maal jedha? Calculate mode of hepatitis A virus incubation period. Incubation period itti qabsiisee fide malee incubation period miti kan inni qabsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf maal jedha gajjallaatti mudaqee ifuma baase. Namni qalbiidhaan seenaariyoo kana sirriitti qalbiidhaan hordofee deebisa salphaamatti argachuu danda'a. As bukkee maal jedhe? The most frequently appearing data jedhe. Maal jechuu isaadha asiimmoo maal jedhe jedhe? The mode of hepatitis A incubation period. Asiimmoo the most frequently appearing data jedhe. Mee achuma irra yoo deebine ilaalle asis kun akkas jedhe. The most frequently appearing data jedha. Qormaatuma sanarraa kan ka'e dhagaa kun.
Kanaaf the most frequently appearing dataan as keessaati maalidha? Waa'ee incubation period waa'ee hepatitis irraanfadhaa. Kan inni gaafachaa jiru waan biraadha. Mee kanaaf calculation isaa tokko isaas bukkeedhaan maal jedhaa 29, 27, 31, 29 jedha. Kanaaf maal jechuu akka ta'e mee gara calculation isaatti ceenee salphaamatti akka argannuuf calculation isaatti ceenee deebinee wal agarra ammas. Tole egaan gara calculation isaatti gaafa deebinu amma kan kenname incubation periodiin dhukkubsataa jalqabamee qara. Tokko 29, inni tokko 31, inni tokko 24, inni tokko 29, inni tokko 30, and inni tokko immoo meeqadha jechuudha 25. Kan gaafataa jiru maalidha jechuudha? Mode gaafa jennu immoo innumtiyyuu maal jedheedha kan inni gaafate? The most frequently appearing data. The most frequently appearing dataan as keessaa isa kamidha? As keessatti yooma moodii jechuun maal jechuu akka ta'e wallaaltan jecha isaa gara gadiidhaani the most frequently appearing data isa jedhuni adda baasuu dandeessu jechuudha. The most frequently appearing data jechuun lakkoofsa amma deddeebi'ee dhufee jechuudha. Moodii jechuun immoo akkuma isin beektan moodii gaafa jennu lakkoofsa deddeebi'ee dhufeedha kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaaf as bukkeetti yoo orderii mankeenya yookaan immoo si'a meeqa deddeebi'ee dhufe yoo jenne 29 as bukkeedha si'a meeqadha kan inni deddeebi'ee dhufe as keessa tokko kanaaf tokko 29 meeqatu jira jechuudha. 29 lamatu jira. 31 hin jiru 31 tokkodha. Kan biraame 24 immoo si'a meeqadha kan inni deebi'ee dhufe si'a tokko. Kan biraa 29 jenneerra 30. 30 si'a meeqadha deebi'ee kan inni dhufe the most frequently appearing data miti 30 ammas innis meeqadha tokko. 25 yoo fudhanne 25 ammas si'a meeqadha deebi'ee kan inni dhufe si'a tokko. Kanaaf the most frequently dataan as keessaati si'a baay'ee deddeebi'ee kan dhufe moodiin jechuudha. Moodiin incubation periodiin hepatitis A virusii akka achirratti gaafatetti akka seenaariyoo sana keessatti gaafatetti deddeebi'ee kan dhufe. Inni kun amma fakkeenyaaf 31 yoo ilaalle tokkodha kan inni dhufe, 24 yoo ilaalle si'a takkaadha kan inni dhufe, 30 yoo ilaalle si'a takkaadha kan inni dhufe, 25 si'a takkaadha kan inni dhufe. Kanaaf deebiin maalidha jechuudha? Si'a lama deebi'ee kan dhufe eenyudha? Hunda isaanii caalaa 29. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha? 29 ta'a jechuudha. Mee gara seenaariyoo keenyaatti immoo haa deebinu. Filannoo keessa yoo inni jiraate immoo deebinee cheekii goona. Tole kan gaafa gara seenaariyoo keenyaatti deebineef gara filannoo keenya keessa lakkoofsa sana barbaannu as bukkeetti filannoo keenya as goona. A'n 28 jira, B'n 27, C'n 31, D'n 29dha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? D ta'a jechuudha. 28 akka hin taane 28 filannoo keessa iyyuu hin jiru. 27 akka hin taaneef 27 silumayyuu filannoo keessa hin jiru. 31 yoo ilaalle 31 the most frequently appearing data miti. Deddeebi'ee kan dhufe miti. Si'a tokko bichaadha kan deddeebi'ee dhufe. Kanaaf si'a baay'ee deddeebi'ee kan dhufe eenyudha jechuudha. Moodiin seenaariyoo kana moodiin hepatitis A incubation periodiin kana meeqadha jechuudha? 29dha. Deebiinsaa kanaaf D ta'a jechuudha. Ammas nu faana turaan jira. Kanatti aansee immoo gaaffii kana fakkaatu mee keessaatii lakkoofsa sirreessee immoo ammas deebi'ee isiniin gaafadha. Gara kuizii keenyaatti deemna. Tole egaan hordoftoota maatii Milkii Health Saayinsii Tiitooriyaal Seenterii barattoota keenya YouTube irraan barnoota keenya hordofaa jirtan.
Sagantaan barnoota keenya kutaa 11ffaa paartiin 11ffaan asuma irratti raawwata. Amma immoo slaayidii isin argaa jirtan kun immoo slaayidii isin gaafachuuf jedhedha. Isin barsiise keessaati mee hojjedhaati. Jalatti koomentii jalatti nu barreessitu. Innis akkas jedha. A nurse working in adult emergency OPD observer 6 individual who develop hepatitis A disease. The incubation period of each affected person were 19, 21, 23 jedha. Kanaaf calculate the mode of hepatitis A virus incubation period. Akkas jedhe yoo gaafatame yoo deebiin isaas keessaati maal ta'a? Qalbiidhaan ilaala. Viidiyoo kana sirriitti yoo dhaggeeffattaniitu yoo ta'e salphaamatti filannoo kana filachuu dandeessu. Kanaaf gaafa dhaggeeffattan immoo yaadannoo qabachuu hin dagatinaa. Yaadannoo erga qabattanii booda immoo deebitanii immoo gidduutti wantoota isin gaggaafannu immoo deebisaa akka isin deemtan boriif isin fayyada wanta ta'eef haala isaa lakkoofsi isaa jijjiiree dhufuu danda'a qormaanni biyyaalessaa. Kanaaf lakkoofsi isaa yoo jijjiirame immoo akkamitti itti baastu utuu isin ta'e deebiin isaa isa kamidha. Kanaaf deebii isaa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Akkuma kanaan dura barame subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe, like, comment, share gochuudhaan irree akka nu deeggartan abdii guddaa isinirraa qabna. Barnoonni keenya kutaa 11ffaa asuma irratti raawwata. Sagantaa ittaanu paartii 12ffaan deebinee wal agarra. Waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo milkii qabaadhaa. Turtii gaarii.